taayitila khiyya barreesserratti Oromiyaan qullattee jirti. Oromiyaan bana, Oromiyaan dirreen isii bana. Maal gochuu qabna? Maal gochuu qabna waan jetturraa dubbannaa. Haaji Xinxalaan sanirraa waa isiniitu dubbata. Fayyaa argadha. Viidiyoo kana walii qoqqooda xiqqoo daqiiqaa muraasa keessattiin waan gaggaarii dubbadhee bahuu fedha. Oromiyaan qullattee jirti yeroo jedhu maal jechuu kiyya. Duraan dura xiqqishoo duubatti wal deebisneeti maal akka tahaa jiru osoo lolli Tigraay fi Bilxiginnaa jidduutti hin jalqabin yookaan uummata weerartuu lafa babal'ifachuuf deemaa jiru tana jidduutti osoo lolli hin jalqabin maalii fi ji'a lamaaf yookaan ji'a sadiif ibn Haacaaluulee wal qabate Oromoon lolli Oromoo irratti sirriitti banamee ture jechuudha yoo yaadattan taate. Maaliif beektanii namoonni hedduun lola kana akka wannaan laaltanii yookaan polotikaa yookaan siyaasaa. Polotikaa jechuun jara keenya saayinsiidha saayinsii. Polotikaa jechuun cheeziidha. Polotikaa jechuun safaaxaa miti. Polotikaan hedduu hubannoo diippilii keessaa qabaachuu si barbaachisa polotikaa hubachuudhaaf. Ispeeshaalii biyya Itoophiyaa polotikaa biyya Itoophiyaa kana akka gaarii barachuudhaaf wannaa si barbaachisa. Hubannoo sirriitti xiinxaluu si barbaachisa. Nama akka gaariitti tafkii qalee billiita keessaa baasee tafkiin beekanii xiqqootan. Tafkii tana qaltee billiita keessaa baaftee maraqa irraa tolfattee waxii irraa tolfattee nyaachuu yoo dandeesse ati polotikaan Itoophiyaa sii gala jechuudha. Yookaan siif hin galu polotikaan dafee polotikaan Itoophiyaa is not easy waan akkana bartanii miti jechuudha. Maaliif hedduu wal xaxaadhaa sabaaf sablammoota 86 keessa jira. Saba gurguddaa akka Oromoo keessa jira. Sabni akka Amaaraas ni jira. Hundi jira garuu uummanni kun ideoloojii Oromoo keessa ideoloojii meeqaa jira? Amantii meeqaa jira? Waa meeqaa jira? Amaara keessa ideoloojii meeqaa jira? Amantii meeqaa waa meeqaa jira? Akkuma waliin qabdee akka Itoophiyaatti ilaalte is magnificant guddaadha akka malee. Jara kana xinxaluudhaaf akka Itoophiyaatti jara kana waa irraa xinxaluudhaaf ati nama sirriitti nama lukkuu qaluu beeku osoo hin taane nama tafkii abree fudhatee tafkii tana qaltee billiita keessoo barbaaduu beekte sii galti siyaasaan. Siyaasaan Itoophiyaa is very complicated. Hedduu complicated. Kanaafuu arraan tana nuti lolli dhiyoo tana nurratti gaggeeffamaa jiru keessattuu waggaa lamaan kana Abiyyi erga dhufe dura lola qalbii nurratti eegaluudhaan san booda lola humnaa booda kana immoo ajjeechaan erga keessattuu Haacaaluu wareegame erga Jawaar Mahammad irratti aggaammiin du'aa godhame roorroon Oromoo irratti deemaa jirtu ajjeechaa waa hedduu wanni deemaa jiru waan pilaana godhame. Jarri kun gaafa mari'atan uummanni nafxanya amma kiiloo 4 keessa taa'u kun ummata Tigraay kana dha'uudhaaf arraa miti itti lafaa kaa'an jechuudha. Ummata Tigraay dha'uu dura yoo dingata kaanee deemne ummata Tigraay kana dhoyne Oromoon lafaanuu ka'uu dandeessi. Maaliif jennaan Oromoon ummata osoo xiyyitiin takka kosh hin ja'amtu jedhu Ihaadig warra qabsoo jalqabee waggaa 4 qabsoo karaa nagayaatiin ummata kana jiisuuf tattaafachaa ture waan ta'eef Oromoo cabsuun ni ulfaata. Kanaafuu isaan san dha'uuf Oromoo akkamitti jiilchinaadha. That's the question. Qabxii tana chinaa fudhadha. Osoo gama Tigraay hin dhayne Oromoo tana qalbii isii cabsine mooraalii isii keessaa fuune hamilee keessaa fuune akka isiin ol kaane gooneeti san booda gara Tigraay deemna jedhaniit Oromoodhaan dura jaalannu jibbinu. Haacaaluu miskiintichi taargeeta wanni ta'eef ummata Oromoo qalbii isaa cabsineet akka isaan mataa waliin qabanne erga eega dhoynellee ummata Oromoo mataa keessa dhoyneeti qeerroo ja'an tanas mataa keessa dhoyne qalbii isaanii cabsine akka isaan mooraaliin arganne goone san booda gara Tigraay deemnaadha gaafiin. Wannummaan amma nurra gaggeeffamaa jiru kunu waan pilaanaan wanni niin ani siyaasaan polotikaan saayinsiidha polotikaan kaalkuleeshina fedha polotikaan waa hedduu xaxamaadha waan akkanumatti namoonni garii waan argan qofarraa xiinxalan waanuma argan eventii gaggeeffamu qofarratti asirra sanirra gabbahanii dubbachuu danda'an jechuudha. Sanirraa xiinxaluu danda'an jechuudha. Immoo polotikaan akkasii miti. Polotikaan wanni hundi wanni deemaa ture arra sababni Jawaar fa'aa itti hidhaman sababni Haacaaluu fa'aa itti jeefaman sababni ilmaan Oromoo 4 5 6 mana tokko keessaa gabbaasanii itti jeesan qeerroo tana gara jabeenyaan akkana dhahaniif kun hundi haa godhameef
lola amma gaggeessuu deeman kana gaggeessuuf ta duraan dura lola kana garuu itti milkaa'anii fi milkaa'anii hin beeynu lolli kun dhumaatiin isaa eessa dhaabbata we don't know God knows rabbi beeka because lola akka laayyoo laalamuu miti so kanaafu nuti ammaan tana bakka oromiyaan qullattee jirti wanni isin jechuu barbaadeef maali lola kana banuu fi arraan tana oromoo mata adda adda radhaanii jiilchanii namoota silaa oromoo keessaa wanni ja'an hunda bitachuu danda'an hunda bitanii kara adda addaatiin lola kana gaggeessu duratti godhan maaliif jennaan abiyyi faan fi warri gorsitoonni isaa guutumaan guututti warra arra maqalee dhaqe kana ni beekan waan isaan harka jiruu fi jarri kun waggaa 27 maal akka dalagaa ture sirri beekan maaliif warri arra amma isa gorsan kun warri arraan tana akka oromoon guyyaa keessaa barte akka oromoon erga ihaadig seene oromiyaas barte oromoo waan jaanis barte akka waan isaaniif nu barsanii nuti beeyladaa taanee waan takkan beeyne akkasi fudhatan ummanni arra duula lafa babal'ifachuuf deemaa jiru kun jechuudha nuti akka humaan beeyne siidaas namni akka itti yaadee nu dhaabe nuti warra waan takkan beeyne nuti warra seenaan qabne warra maadaagaskar irraa dhufe akkasitti nu isaaban isaan akka itti isaan nu laalaa jiran akkasi kanaafu osoo lola kana hin jalqabin maal godhan lola kana osoo hin jalqabin dura nurratti lola banan jechuudha amma dheengadda wannummaan wallagga irratti akkasitti warra amaaraa fixaniif waraana kaasanii ifiif diraamaa kana dalagan diraamaa adda addaa wanni dalaganiif akka oromoon jiiltee bas amma booda humaa godhuu hin danda'u jettee jirti jedhanii already jala muranii waan baraniif nuti jennee jirra jiillee jirra no tana oromoo fitti muqamne kanaafin oromiyaan qullaa isin jechuu barbaade arraan tana waraanni raayyaa ittisa biyyaa waan ja'an akkasitti nama toorchu godhaa bahe takka buutiin isaan jirtu lafarra hundi wali guuramtee baatee jirti jechuudha arra waraanni kun hundi dhaqee milishaan naannoo adda addaa leenjifate ila ammaa kololaa jiru milishaa amaaraati oromiyaa fudhachuu fedhan arrammoo warra somaaleellee gaafatanii warri somaalee noo jedhanii nuti achi deemnee naftanyaa fi lollu jedhanii ni jiran jechuudha manguddoon somaalee mustafeedhaan sin beenu jechuun gaa hisaaba naannoo somaalee oromiyaa fi amaaratti aanee sadaffaan naannoo somaaleeti lakkoofsa baay'inaan akka istaatiksii biyya sanii itti aanee somaaleen lakkoofsa guddaa qabu biyya sanitti arra kana hunda warri inni abdate akka mustafee ka inni abdate arraan tana lola seene ummanni somaalee jalaa dhaabbatee didee jira jechuudha soo nuti yoo maal gochuu qabna oromoon erga oromiyaan qullaa taate akkami wal kaasna akkami wal kaafna eenyu gahee guddaa taphachuu danda'a sitti bakka tanatti eenyu gahee guddaa taphachuu danda'a akkami lola kana jala hafnee nuti immoo hawwi gana akkamitti irraa bu'aa buufanna akkamitti gaafa akkasiin lafti namni tokko sagaleen isaan dhageessin oromoon warra ka'e yeroo ihaadigsan keessatti arrahoo akkamitti ka'uu dandeenya akkamitti kaasuu dandeenya waan jettu irratti we have to be very smart maaliif jennaan lolli kun already xiqqaa guddaan baree jira lola keenya kan taane namoonni beeka jechuudha warra akka isaayas ka hijaadeeffachuu fedhu akka abiyoot kan nugusummaadhaan bulchuu fedhu ummata milishaa nafxanyaa talafa ristii teenyaan nurraa fudhatame ristii teenya babal'ifanna jettee galgalaa ganama waccu jara kanaatu arraan tana ummata Tigraa wajji wal dhawaa jira jechuudha nuti immoo akkamitti maal gochuu dandeenya nuti wanni gochuu dandeenyu yeroon artistonni keenyas ummata keenya beenzilatti qiccan amma jechuudha guyyaa takkatti arraan tana walaloo barreessitanii yadaloo itti gootanii guyyaa takkatti baasuu dandeessan kilippi adda addaa akka gaafa qeerroon lola jalqabdu kaastan jechuudha ummanni manguddoon biyya keessa abbootiin gadaa hundi yeroon tokkummaadhaan kaanee ummata keenya akkamitti jaarra akkamitti dhaabbanna jennu amma jechuudha mootummaa kana dura akkamitti dhaabbannaa san dura hoo maal gochuu qabna caasaa ummata bilxiginnaa kana ganda keessa akkamitti facaafnaan caasaa kanarratti oromoon very serious ta'uu qabdi caasaa xiqqaa hanga beeta mangistii gahutti akka dhaamsi tokko abiyyi biraa gadi hin buune oromoon caasaa bilxiginnaa kana ciccirtee haruu qabdi jechuu amma yeroon isaa yeroon mijataan amma waraanni takka hin jiru wanni takka hin jiru amma yeroon qeerroonis lafaa kaatee tokkummaadhaan waan gochuu dandeessu irratti hagootu amma jechuudha arra oromiyaan
addunyaan guutuu waa'ee lola Tigraay fi lola Bilxiginnaati haasawaa jira jechuudha. Attenshina namni qabsoo tana jalqabe namni waan kana godhaa ture hanga irraa kasilaa kireediitii argachuu qaba Oromoodha. Oromoo kana keessa hafuu hin qabnu. Oromoon akka nafne immoo tokkummaadhaan yeroon falmaa keenya jabeessinee itti lafaa kaanu amma osoo dhiiteen bulle jechuudha. Arra daqiiqaan takka sa'aan takka hisaaba. Guyyaan takka hisaaba. Oromoon hawuu qabdi. Qeerroon nama shakkitan nama isin qeerroon kun bitamaadhaa kun abbaa garaati kun Bilxiginnaa ta'e jettan itti dhiisaati isin cinatti wal jaara. Xiqqaa guddaa osoo jenne Oromoon tokkummaadhaan lafaa ka'uunis amma jechuun yeroon isaan barbaachisu. Kanaafuu dhaamsi kun biyya keessa gabbuu qaba. Karaa miidiyaatiinis karaa miidiyoonni keenyalleen waan kanarratti lallabuu qabna sirritti. Miidiyaa qabnuun sagalee qabnuun karaa adda addaatiin ummata keenya kakaasuun amma maaliif Oromiyaan qullattee jirti. Warra milishaa deemuu fedhuu fi yookaan poolisoonni Oromiyaa immoo akka amma dura aantummaa keessan garsiistanii jirtan argaa jirtan. Namoonni arraan tana aangoorraa eenyu akka kaafamaa jiru argaa jirtan. Biitituun teetii miti siifii miti kafalmachaa jiran Bilxiginnaan teetii miti. Tana sirri jala murtee beekuu qabda. Mootummaan kunis ni jigaa mootummaan kunis ni deemaa jettee Oromoon hundi amansiiftee akka mootummattis akka dhuunfattis akka qeerrottis akka waraanattis waan dandeessuun Oromoon yeroon walirraa beektee waliin tokkummaadhaan qabsoo isii finiisitu amma jechuudha. Kanaafuu caasaa Bilxiginnaa balleessu poolitikaa teenya karaa qabsiisuun amma paartiileen poolitikaa jedhamtan waraanas haa ta'u qeerroo haa ta'u Oromoon bakka jirtu tokkummaadhaan yoo arra gabbaatan hin jiru wanni takka manni qullaadha. Arra poolisii Oromiyaa ummataa wajjii dhaabbachuu qabdan yeroon isin gaachana taatan amma ummata. Kanaaf sodaan isaan duraan qaban sun isin jiilchanii akka isin sodaatanii lammada mataa lafaa waliin qabannee fi ummata meeshaan bira jirtu ummata waggaa 20 lola waraanaa haa beeku haa waraana beeku waa hunda beeku isaan san dha'uu dura ummanni ammaan dura isaan sanuu jiise asii akka nutti kaane dura isaan kana jiilchana jaaniitti lola hamaanuu rabbanan jechuudha. Kanaaf nuti immoo lola kanaaf mataa gaccabuu qabnu lafaa ha'uu qabna jechuudha. Yeroon itti kaanee falmaa keenya finiisinu amma artistiinis aktivistiinis hayyuunis barsiisaanis barataanis qotee bulaanis daldalaanis hundi keessan tokkummaadhaan sirni kun sirna hiyyaa miti jennee alaa keessan yeroo nuti tokkummaadhaan sochoonu amma sa'aa takka daqiiqaa takka rafuun sa'aa takka rafuun guyyaa takka rafuun torbaan takka rafuun ji'a takka rafuun hin barbaachisu Oromoodhaaf. Oromoon amma yeroon isiin kaatu. Waraanni kun hiyyaa miti erga jettee walitti amansiiftan booda jalaa dhaabbachuu maaliin jalaa dhaabbanna akkamitti jalaa dhaabbanna maal jalaa hambifannaa akkamitti hidhannoo teenyas jabeeffannee waraana Oromiyaa akkamitti gajjaarree biyya Oromiyaa jaan dhaabbachuu irratti fookasiin keenya amma akka ta'uu qabu. Amma yeroo fincila itti dhoosuu qabnu amma yeroo karaa hidhuu qabnu amma meeshaan qabnu kagaara jirrus yeroo nuti babal'annee babal'ifannee lollee ummata keenya tokkummaan dhaabbannee waliin deemnu amna jechuudha. Kanaafuu jabaadha kanuman isinii dhaamu dhufee hin turu tanuma isinii dhaamuuf hin dhufee kanaafuu lolli nurra gaggeeffamaa ture lola qorqalbii keenya cabsuudhaaf godhamee sanboota karaa Tigraachi utaale akka Oromoon kaane jedhame. Kanaafuu Oromoon haati agarsiisuu qabdi. Oromoon waa hunda tarsiimoo adda addaati yeroon sochoonu yeroon daran karaa cufnu yeroon daran inumaa fincila dhoofnu amma fincilli Oromiyaa guutuu keessa daawun Abiy free Jawaar Muhammad free all Oromo political prisoners haja'u Oromiyaa guutuu keessa yeroon dhoofu bakka takka sila amma isaa waraana irra jiru kanaafuu ammallee akkuma gizee kaanii irra buusaa hin dagatina gibira keessanii kafalina gibira waan ja'an sumunii dolchee takka qaraxa feetu sangaa gurguradhu fedhu baajaaja ofi fedhu dukkaana qabaadhu qaraxa hin kannina mootummaa kun mootummaa leejitimeetii miti Oromiyaa keessatti. Kanaafuu dhoowwadha qaraxa keessan dhoowwadha irra buusaa osoo hin baane qaraxa keessan dhoowwadha taaksii waan ja'anii gibiran kafalina nama waraana deemu dura dhagaa dura guura hamilee isaanii cabsa isin immoo hamilee wal kakaasa Oromoon qabsoon qabsaawaan ni kufaa qabsoon itti fufaa jedhan. Kanaafuu qabsoon teenya daran cimtee itti fufuu qabdi. Kara hundaan ka qawwee qabu qawweedhaan ka dhagaa qabu dhagaachee kararra guuruun ka sagalee qabu sagalee qabuun akkolleen akka dursanitti arra bordoo san akkanatti asirra kaatee gaafa wannaa san gaafa Oromoon protestii deemaa isaanilleen arraan tana qabsoo dabalamuu qaban. Qabsoon Oromoo haarawatti re-energize taatee ka'uu qabdi.
خنا أما بوتين تكنجر خفين تكنجر أوروميا خيسة ميليشان أوروميا ولا هتاوم يخوته وراني مكلاكيان هتاوم يخوته نانو برا خد تشاجر نانو برانديم نو تشاجر أمني خديه مديبي أنجر خديه مديبي أنجر خنا رتي أما مال برباد موتما خلال political science سيدا وراني science سيدا مال فدا أما دوبي فدا مورالي فدا دينجي فدا waan adda adda meeshaa isa barbaachisa jechuudha. Meeshaa kana immoo maal isa barbaachisa? Diinagdee. Diinagdee kana isaa fida siitu kanaaf. Diinagdeen baajanni Itoophiyaa harka guddaa qabu Oromiyaa irraa. So hin kannitu jechuudha amma yeroo tana. Kanaaf diinagdee kee irraa qabadhu. Diinagdee kee irraa qabattee lola kana dura dhaabbachuu qabda jechuudha. Gaafa kana goote tee jaarrata tee godhachuu qabda jechuudha. Kanaaf ammallee ta dur caalaa Oromoo ka'uu qabdi. Maaliif qabsoon qabsaawaan ni khufaa qabsoon itti fufaa akka ja'an qabsoon teenya ammallee fuul dura deemuu qabdiin isin jaa fayyaa argadhaa waan na turtaniif isinit deebina walit deebina yeroo bira thank you so much waan na turtaniif